Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota keenya kabajamoo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira jiraatu. Nageenya rabbii maaliitu isin bira jiraata miti. Nageenyi rabbii waan isin bira jiraatu yoon qabu. Viidiyoo amma argitaniittu. Viidiyoo suukanneessaa dargaggoo Oromoorraa ijoollee Oromoorraa wanta akkasii kun gaafa mul'atu agam akka sadarkaan keenya gadi bu'ee jiru agam akka nuti jibbamne rabbi birattis hawaasa birattis agam akka nuti jibbamne nutti mul'isa jechuudha. Oromoon waa malee aga kana gabroomtee aga kana wal cabsitee caccabdee beelaa fi deegaan baqattummaadhaan jiruu gadi galummaadhaan waa malee rabbiin hin jiraachifne waa malee rabbiin musiibaa samii irraa dachii irratti roobsine jechuudha. Balaan garaagaraa balaan adda addaa gosa meeqaan sababni inni Oromoo irratti raawwatuuf sababuma gocha fokkisaa akkasii kana. Namni kuni Waaqoo jedhamu maqaan isaanii Baalee keessatti akkasuma biyyo naannoo Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti ogeessa fayyaatiin nama tajaajilaa turedha. Jaarsa nama guddaa hiriyaa abbaa keetii, hiriyaa abbaa ofii, hiriyaa abbaa keenya akkanatti itti dachaanii tumuun akka kanatti itti dachaanii salphisuun salphina bara baraa akka nutiin dhandhamaa teenyu nu taasise jechuudha rabbiin. Namni kun badii yoo qabaate illee namni kun nama guddaadha. Jaarsa hiriyaa abbaa keetiiti, hiriyaa akaakayyuu keetiiti. Salphadhu rabbi si haa salphisu. Osoo silaa warri asirraa abaluun birrii nyaatti abaluun birrii dubartoota birrii wal jalaa atteefiti waan silaa paabilikii irratti ol hin finne paabilikii irratti fiddeeyyita. Garuu dhimma kana hawaasni naannoo sanaa yoo hubatee waa qaaman jaarsa kana tumu kana qaama nama guddaa kana paabilikii irratti ol baasee hawaasa fuulduratti ol baasee salphisu kana hawaasni yoo qabeensaatiillee ummatichi hagam akka salphataa ta'e namatti mul'isa jechuudha. Namni kun hawaasa Oromoo irraa gatii guddaa qaba. Hawaasa Oromoof aarsaa kaffalee ogeessa fayyaatii yoo xiqqaate waggoota 35 oliif ogummaa fayyaatiin hawaasa tajaajilaa ture. Garuu gaafa dirreetti bahe akkasitti tumamu, gaafa dirreetti bahe akkasitti reebamu agam Oromoon jibbisiiftuudhaa fi sareen gadi akka nuti taane nutti mul'ise jechuudha. Hawaasumti addunyaa maal nuun jedha? Hawaasumti ollaa keenya maal nuun jedha? Kan afaan keenya hin dhageenye gocha kana gaafa argan hagam nuti akka sareen gadi jechuudha. Akkas jechuun gadhummaan gadi waan akka kanaa fa'i. Kanaaf rabbiin sababanni rooba nurraa kutuuf, sababanni rahmata nurraa kutuuf, sababanni musiibaan jirre nutti buusuuf, sababa nuti wal zollomaa oolluuf, sababa nuti wal hataa oolluuf, sababa nuti wal ajjeebnee wal dhunkuraa oolluufiti raamanni rabbii nurraa fagaate. Ana baay'ee natti dhaga'ame dhugaa rabbii wallaahi natti dhaga'ame waan jaarsa kana. Osoo badii akkamii qabaate jaarsa nama guddaa akkasii kana osoo inni boo'u akka ijoolleetti fi duukaa fiiganii ari'anii gaafa isaan tuman baay'ee namatti dhaga'ama. Jaarsi kun osoo shiftaa miti hattuu isan mana namaa cabsee saamu ta'eyyuu qaama kana silaa seeraan qabaniiti ilaa filaameedhaan gaafatu. Maaliif abbaa kee ofirratti ilaali? Hiriyaa abbaa keetii ofirratti ilaali. Hiriyaa akaakayyuu kee ofirratti ilaali. Abbaa keetu akkasitti tumanii har'a silaa onneen kee qaxxaree sin dhaabbatu. Uummata gadi galoo uummata bisbisii qoshaashaa kana keessaa dhalannee jechuudha. Alaa akkana. Isinitti xiqqaata arrabni kun dhugaa rabbiin nutti xiqqaata. Anumarraa qabee uummata gadi galoodha nuti. Uummata gadi galoo uummata maayinii uummata sammuu keenya keessa waan tokko hin jirre safuu hin qabnu amantii hin qabnu. Safuu hin qabnu amantii hin qabnu. Akkana taane laa kunu akkana taane sadarkaa kana keessa jirra jechuudha. Sadarkaa kana keessa. Har'a jaarsi kun yoo balleesse ilaa filaameedhaan gaafatumu dirreetti baasanii akka sareetti duukaa fiiganii tumu. Waan nama ajaa'ibu. Qophaa koo hinaa roreen asirra isinii fide. Maaliifan qophaa keessi koona gubata? Isinis dhaggeeffadhaa ilaalaa gubadhaa. Namni kun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hawaasa Oromoof gatii kaffalaa ture, uummata wal'aanaa ture, uummata isaa wal'aanaa ture. Uummata koo keessaan deemu jedhee uummata isaa wal'aanaa ture. Namni kun doktora. Ati garuu inni humna qabdu dargaggummaa keetti of amantee humna qabda gaati dargaggeessa shabaaba jaarsa umuriin isaa deemee humna fixate kana irratti umurii kee argisiifta. Diina kee irratti hidhattee argisiiftu.
diina keessa ganamaa galgala mana keessaa gadi si fuudhee si qalutti hidhattee humna kee argisiiftu isa rasaasa sitti roobsutti humna kee argisiiftu kosii gadi galoo kosii gadi galoodha jechuudha gadi galummaa gadhummaan akka keessanii kun hin dhalannes hin taanes takka addunyaa kana irratti Oromoon sadarkaa kana keessa jira jechuudha sadarkaa kanaan gaafa keessattu turree keessa bubbulaa deemnu cirumaa ishee rabbiin nu dhabamsiisuuf taadachii kanarra waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa